Akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii Dhaloota Qubee. Dhaloota Qubeetiin bu'uura irraa kaafnee afaan Oromoo sirriitti dubbachuu, qubeessuu fi dubbisuu akka dandeenyuuf dhaloonni qubee kun hanga danda'ametti sirriitti hojjechaa jira. Torbaan darbe jechoota takka takka fudhachaa akkaataa itti qubeessinu ilaallee turre. Har'a immoo ciigoon maalii kan jedhu viidiyoo keenya kanarraatiin kan ilaallu ta'a. Gara viidiyoo deemuu keenyaan duratti chaanaalii kanaaf haarawaa yoo taatan sabskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoon kun immoo namoota hedduu bira akka ga'uuf laayik gochuudhaan eegala. Amma gara viidiyootti deemna. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabnee dubbifna. Afaanuma keenya katabnee dubbifna. Egaa ciigoon akaakuu afoolaa ta'ee akkaataa itti fayyadama afaanii ergaa dhokkotaa tokko isa mul'ataadhaan haguuganii qaama barbaadaniif ergaa itti dabarsanidha. Ciigoo keessatti kan barbaadamu yaada isa namni kamiyyuu hubatu osoo hin taane yaada dhokataa sanii jechuudha. Kanaafuu ciigoo yeroo jennu akaakuu afoolaati. Afoola jechuun immoo jecha dhalootaa dhalootatti afaaniin kan darbu afoola jennee waamna. Gosa afoolaa keessaa muraasa yeroo ilaallu mammaaksa, geerarsa, tapha ijoollee, sirba fi ciigoo fa'aa jennee akaakuu afoolaa ilaaluu dandeenya jechuudha. Akaakuu afoolaa keessaa egaa ciigoon isa tokko jechuudha. Kanaafuu ciigoo yeroo jennu akaakuu afoolaa ta'ee akkaataa itti fayyadama afaanii ergaa dhokataa isa mul'ataadhaan haguugamee jiru kan itti barbaannu kan itti dabarsinu inni kun maal jedhama? Ciigoo jedhamee beekamaa jechuudha. Egaa waa'ee ciigoo yeroo haasofnu jechoota sadeen kana adda baasnee beekuu qabna. Isaanis tokkoffaa sabbooqoo, sorgoo fi sookoo isaan jennuun kana sirriitti adda baasuu qabna jechuudha. Egaa sabbooqoo kan jennuun jecha dachaa ergaan dhokataan san kan keessa jiru garuu yeroo dubbannu ergaa lama kan of keessaa qabu san jecha dachaa yookaan sabbooqoo jedhama jechuudha. Sorgoon immoo jecha ergaa irra keessaa yookaan kan dhokataa hin taane ergaa itti dabarsinudha. Sookoon immoo ergaa dhokataa kan sorgoodhaan haguugamee jiru san sookoo jennee waamnaa jechuudha. Egaa jecha dachaa yookaan sabbooqoo jennuun kana akkamitti argannaa kan jedhu yeroo ilaallu afaan Oromoo keessattis ta'ee afaanota biraa keessatti jecha dachaa argachuudhaaf tooftaa adda addaa fayyadamna. Tooftaalee kanas yeroo ilaallu tokkoffaa jecha hiika tokko ol qabu aadaa hawaasichaa sanii aadaa bakka itti dubbatame sana ilaaluun jecha dachaa san murteessuudha. Kunis jecha dachaa san argachuudhaaf aadaa hawaasa sanii aadaa uummata ciigoo san dubbatu san sirriitti beekuu qabna jechuudha. Fakkeenya fudhannee yoo ilaalle fakkeenyi akkana jedha. Hidhaa itti cimsaa funyoo fo'ee suutaa dhittatee ergama bariin ka'ee kutaa. Hidhaa itti cimsaa funyoo fo'ee suutaa dhittatee ergama bariin ka'ee kutaa. As keessatti egaa ciigoo kana keessatti jechi dachaa kuta kan jedhu sanii as keessatti waa'ee funyoo fo'uu dubbataa jira. Sarara jalqabaa irratti jechuudha. Kanaafuu sorgoon isaa sabbooqoo argannee jirra. Amma sabbooqoo jechuun jecha dachaadha. Innis kutu kan jedhu kana. Sorgoon isaa immoo jecha isa kallattiidhaan hiikamuu danda'u sanii innis waa'ee funyoo kutuu haasa'aa jira waan ta'eef kuta kan jedhu sorgoon isaa kuta yeroo jennu mura cita yookaan iddoo lamatti adda baase hiika jedhu nuuf kenna. Kunis sorgoodha jennee adda baasuu dandeenya. Sookoo isaa argachuudhaaf immoo akkuma walitti tuquuf yaalletti jecha hiika lama qabu kana aadaa hawaasichaa duuka bu'uun argachuu dandeenya. Akkuma jenne kan barii ka'ee kuta yeroo jennu hawaasa tokko tokko biratti kuta jechuun deema jechuudha. Ni sokka, ni bada jechuudha. Jechi kun Oromoo Harargee biratti kan beekamu yoo ta'u innis deema, sokka jechuudha.
Kanaafuu sookoo cigoo kanaa beekuudhaaf waa'ee aadaa uummata Harargee beekuu nu gaafata jechuudha. Tooftaan inni tokkoffaan waa'ee aadaa hawaasicha sanii afaan naannoo sanitti dubbatamu sirriitti beekuun cigoo kana adda baasuun ni danda'ama jechuudha. Tooftaan inni lammaffaan immoo sagalee ol kaasuu fi gadi buusuun dubbisuu. Sagalee ol kaasuu fi gadi buusuun dubbisuu. Fakkeenyaaf osoo karaa deemnuu mana cidhaa gorre seenaa ijoollee Oromoo kan nuun jedhu meeree jedha. Osoo karaa deemnuu mana cidhaa gorre seenaa uummata Oromoo kan nuun jedhu meeree. As keessaa sabbooqoon yookaan jechi dachaan isa kamii kan jedhu ilaaluudhaaf sagalee ol kaasuu fi gadi buusuun dubbisna. As keessatti akkuma agarru kanatti jechi dachaan jecha seenaa jedhu sana. Kanaafuu jecha kan ol kaafnee fi gadi buusnee yeroo dubbisnu hiika lama nuuf kenna. As keessatti sarara tokkoffaa irratti osoo karaa deemnuu mana cidhaa gorree erga jedhee booda seenaa jedhee jalqabaa. Sorguu yeroo barbaannu isa sarara tokkoffaa irratti waa'ee maalii dubbachaa jira kan jedhu sirriitti beekuu qabna. Egaa sorguun hiika kallattiidhaan hiikamu kana. Kanaafuu seenaa jennee yeroo dubbisnu ol kaasneeti kan dubbisnu. Seenaa jennee dubbisna. Kanaafuu ol lixaa jechuudha. Ol lixaa jechaa jirra. Gadi buufnee yeroo dubbisnu immoo seenaa ijoollee Oromoo kan nuun jedhe meeree yeroo jennu seenaa waa'ee achi as dhufa yookaan hiistirii jennee isa Ingiliffaadhaan yaamnu kana kan nuun jedhe meeree jechuudha. Seenaa uummata Oromoof ibsaa tokko immoo seenaa jedhee akka gara mana cidhaa sanitti ol lixaniif kan hiika lama akkanatti kennuudha jechuudha. Kanaafuu cigoo kana keessatti sagalee yeroo ol kaasnee dubbisnuu fi gadi buusnee yeroo dubbisnu sokkoo fi sorgoo isaa akkanatti beekuu dandeenya jechuudha. Kunis tooftaa lammaffaadha. Tooftaan inni sadaffaan immoo galumsa yookiin haala keessatti dubbatan irratti dhaabbachuun tilmaamuudha. Fakkeenyaaf mee hololoo tokko fudhannee haa ilaallu. Cigoon bifa walaloo qofa osoo hin taane hololoonis himamuu ni danda'a. Hololoonis akkana jedha. Yeroo tokko abbaa manaa fi haati manaa guyyaa ayyaanaatti qircaa foonii fudhachuu barbaadanii yaadaan wal dhaban jedha. Yaadni isaan irratti wal dhabanis haati manaa qircaa kana fuunee maallaqa kafaluu hin qabnu jetti. Abbaan manaa immoo lafa feene irraa finnee kafalla malee qircaan kun hinaafuu jedhee wal lolanii manaa bahee deema. Abbaan manaa jechuudha. Kanumaan qircaa fidee dhufe. Kana gidduutti haati manaa isaa sanyoo baafattee ollaatti waan qabduuf sanyoo jechuun abbaa manaa kan biraa kan dabalataa jechuudha. Waan qabduuf waamtee waliin bashannanaa osoo jirtuu qircaa kana fudhee dhufe jechuudha abbaan manaa ishee. Yeroo kana rifatanii sanyoon yookaan jaarsi maammilli ishiin bakka biraatii ollaatti baafatte kun qooxii irratti koree jechuudha rifaatuudhaan. Erga qooxii irra ba'ee booda abbaan manaa foon qircaa sana fuudhee gara manaatti seenaa. Yeroo kana haati manaa eessaa fuutee kafalta jettee yeroo gaafattu innis akkana jedhee deebiseef. Kan na olii ni kafalaa. Kan olii ni kafala jedhee deebiseef jedhama. Kanaafuu as keessatti hololoo kana keessatti sokkoo jechi dachaan sorgoon fi sokkoon maali jennee yeroo ilaallu isa dhuma irra jiru kana kan na olii ni kafalaa kan jedhu kana. Isa dhumarra jiru kan na olii kan jedhu kana. Kanaafuu hololoo kanarratti dhaabbanneeti waa'ee sorgoo fi sokkoo isaa kan murteessuu dandeenyu. Hololoo armaan olitti dubbatamu kana yoo beekuu baanne isa kan na olii jedhu kana bakka lamatti adda baasnee sorgoo fi sokkoo isaa beekuu hin dandeenyu. Kanaafuu hololoo sirriitti hubachuun nu barbaachisaa jechuudha. Sorgoo fi sokkoo isaa argachuudhaaf. Akkuma asirraa hubannutti ergaa jechi dachaa kan na olii kan jedhu kana
Sorgoon isaa kan Na'oolii ni kafalaa yeroo jennu Waaqni nuuf kafalaa jecha ergaa dabarsuudha. Jechi dhokataan immoo kan Na'oolii yeroo jedhu isa haati manaa namicha manatti galchitee turte sana kan kootiirra jiru sana inni ni kafalaa jechaa ergaa dabarsaa jira jechuudha. Ergaa dhokataa kunis sokkuu jedhamee waamamuu danda'a. Kanaafuu ciigoo kana keessatti waa'ee afoolaa kana beekuun barbaachisaadha jechuudha. Tooftaan inni afuraffaan immoo jecha dhiyaate san addaan siqsuun dubbisuu. Jecha dachaadha jennee yaadnu kana addaan siqsinee dubbisuun sorgoo fi sokkoo argachuun ni danda'ama jechuudha. Mee fakkeenya fudhannee haa ilaallu. Fakkeenyi isaa akkana jedha. Kan akkas bariin kaate mucattiin simbira taate. Kan akkas bariin kaate mucattiin simbira taate jedha. Jechi dachaan simbira kan jedhu kana yoo ta'u, sorgoon isaa allaattii simbira gosa allaattii kan jedhu yoo ta'u, sokkoo isaa argachuuf immoo jecha simbira jedhu kana addaan siqsinee dubbisuudhaan arganna. Siin bira yookaan isiin bira jennee akkanatti addaan siqsinee yeroo dubbisnu hiika isin bira jedhu nuuf kenna jechuudha. Kanaafuu sokkoon isaa isin bira taate jennee akkanatti adda baasuu dandeenya jechuudha. Tooftaan inni shanaffaan immoo jecha adda addaa jiru walitti siqsinee dubbisuudha. Isas fakkeenya fudhannee yeroo ilaallu yaa intala ilkaan baddeessaa quba natti hin qabin nama deessaa. Yaa intala ilkaan baddeessaa quba natti hin qabin nama deessaa. Jechi dachaan nama deessaa kan jedhu kana sorgoon isaa quba natti hin qabin na dhiigsa yookaan na dhukkuba jechuudha. Sorgoo isaa akkanatti erga hubannee booda sokkoo barbaaduudhaaf immoo walitti siqsinee dubbisna. Kanaafuu nama deessa yeroo jennu sorgoon isaa qubni kee na dhiigsa yookaan na dhukkubsa jechuudha. Sokkoon isaa immoo nama deessa kan jedhu kan walitti siqsinee dubbisne kana adda baasna. Kanaafuu nama godhatanii deessaa jechuudha. Sokkoon isaa akkanatti hiikamuu danda'a jechuudha. Tooftaan ja'affaan immoo jecha dachaa bo'oo walaloo keessaa isa dhumarra jiru. Yeroo hedduu sabboqoo yookaan jecha dachaa argachuudhaaf walaloo keessaa yeroo hedduu sarara dhumaa irratti jira jedhamee waan yaadamuuf sarara dhumaa irratti barbaannaa jechuudha. Isa kanas fakkeenya fudhannee yeroo ilaallu kaleessa galgala yeroo xaatii hamtu natu si gargaare ati hamaan beektu. Kaleessa galgala yeroo xaatii hamtu annaatu si gargaare ati hamaa hin beektu. As keessaa sabboqoon isaa ati hamaa hin beektu kan jedhudha jechi dachaan jechuudha. Innis dhuma irratti argama. Yeroo hedduu sarara dhumaa irratti argama waan ta'eef sarara dhumaa irratti barbaanna jechuudha. Sorgoon immoo xaafii hamuu hin beektu jechuudha. Ergaan inni kallattiidhaan asirratti kaa'ame xaafii hamuu hin beektu jechuudha. Sokkoon isaa immoo hamaa hojjechuu hin beektu. Ati hamaa hin beektu yeroo jennu waan hamaa hojjechuu hin beektu jechuudha. Kanaafuu ergaa dhokataa akkanatti dabarsuu dandeenya jechuudha. Tooftaa torbaffaa immoo yeroo ilaallu sokkoo jecha dachaa sokkoo isaa argachuudhaaf irra deddeebiidhaan dubbisu. Waa'ee jecha dachaa san irra deddeebiidhaan dubbisnee sokkoo isaa argachuudhaaf yaaluu jechuudha. Fakkeenyaaf fudhannee yeroo ilaallu muka mukarraan koranii nama namarraan barani. Muka mukarraan koranii nama namarraan barani jedha. Sobboqoo yookaan jecha dachaa yeroo ilaallu namarraan baranii kan jedhudha. Namarraan baranii jennee irra deddeebinee dubbisna. Kanas namarraan baranii yeroo jennu nama baruudhaaf nama biraan baran jechuudha. Sorgoon isaa nama biroo karaa namaatiin baruu jechuudha. Sokkoon isaa immoo nama maqaan namarraa jedhamuun nama biraa baranii jechuudha. Kanaafuu tooftaalee armaan olitti tuquuf yaalleen ciigoo keessaa sabboqoo, sorgoo fi sokkoo adda baasanii beekuun ni danda'ama jechuudha. Egaa
Erga hangana barannee booda gaafii tokko gaafannee gaafii kana sabbooqoo, soorgoo fi sokkoo isaa koomentii irratti sirriitti barreessitu jechuudha. Gaaffiin isaa akkana jedha. Mee hin jarjarinaa ittuma nu obsaa dhugaa biyya jirtu waaqni amma ibsa. Mee hin jarjarinaa ittuma nu obsaa dhugaa biyya jirtu waaqni amma ibsa. Kan jedhu kana keessaa sabbooqoon yookaan jechi dachaan isa kamii, sorgoon isaa isa kamii, akkasumas sokkoo isaa adda baastanii koomentii irratti barreessitu jechuudha. Asumaan viidiyoo keenya kan xumurru ta'a. Viidiyoon keenya kanarraa kana fakkaata. Viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'u laayik gochuu keessan hin irraanfatinaa. Torban dhufu viidiyoo isin barsiisa jennee yaadnu qabannee dhufnaa. Hanga torbaanitti nagaan nu turaa. Baay baay. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabnee dubbifna. Afaanuma keenya katabnee dubbifna.